Haaya akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya nagaan isiniif haa baay'atu fayyaa keessanii anillee nagaa koodhaa galanni waaqayyoof haa ta'u. Egaa har'as waan ajaa'ibaa tokko qabadhee dhufeen jira. Wanti ajaa'ibaa kun maali jechuun keessan hin oolu. Sana duratti garuu warri chaanaalii kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuun maatii keenyatti dabalamaa viidiyoo keenya laayik gochuun hin dagatinaa jecha. Egaa sagaleen koo xiqqoo tonsiliin na bu'ee jira. Dhiifama isiniin jecha naaf galchaa jecha gara viidiyootti immoo yoo isin dabarsu keessattuyyuu ijoolleen shamarran biyya Arabaa keessa hojjechaa jirtan viidiyoon kun barnoota guddaa isiniif ta'a. Yoo argan malee irraan baratan waan ta'eef viidiyoo kana ilaalaa aga dhumaatti xumuraati ilaalan isiniin jedha. Egaa asirratti yeroo baay'ee gorsi kiyyaa wayyaa biyya Arabaatiin fidinaa meeshaa biyya Arabaatiin fidinaa kan jedhu irratti viidiyoo 2-3 hojjedheen jira. Egaa akka fakkeenya isiniif ta'uuf immoo mana keessattis viidiyoodhaan haasaa qofaan osoo hin ta'in viidiyoodhaan wayyaan biyya Arabaa akkam akka bareedu kan biyya keessaallee akkam akka kwaalitii qabu kanas madaaluu hin dandeessu. Har'a immoo walumaa galatti dhugaa dubbachuudhaaf yeroo biyya Arabaa jirru hawwiin keenya daangaa hin qabu. Wayyaa kun ciccittuu akkanaa anarratti hin argitu jechuudha. Wayyaa kanammaa biyya Arabaatiin fidee wayyaa kana yoo uffattee ittiin ciiste malee wayyaan kun fudhatama hin qabu Itoophiyaa keessatti. Wayyaan amma kaawwadhee ofirraa baasaa jiru kun Itoophiyaa keessatti fudhatama hin qabu yoo ittiin rafte malee. Fakkeenyaaf yeroo biyya Arabaa jirru jakkeeta gurguddaa kana fiduudhaaf baay'ee rakkanna. Sababiin isaa jakkeetti gurguddaa kun bakka waan fuudhaniif isa wayyaa kaan nu jalaa hambisee ofii bakka qabata. Egaa har'a jakkeetti kanallee achiin fidee biyya Arabaatiin fidee yeroo bakka isaatti biyya Arabaatti amma ta'e wayii qorri Itoophiyaa fi biyya Arabaa garaagarummaa qaba. Keessattuyyuu biyyi nan ture baay'ee yeroo gannaa baay'ee kan qorrituudha. Yeroo bonaa immoo akkasuma ho'ishii baay'ee kan nama ajjeesudha. Haa ta'u malee jakkeetti nama keewwadhee ofirraa baase kun jakkeettiin achitti yeroo gannaatiif inuma fayyada. Asitti immoo jakkeetota akkana dhedheeraa kana baay'inaan Itoophiyaa keessatti hin fayyadamani. Kwaalitii guddaallee yoo qabaatama biyya Arabaatti jakkeetti nama ofirraa baase kun kwaalitii guddaa qaba. Madaamitu bitee naa kenne. Garuu asitti Itoophiyaa keessatti waan zimbiloo keewwattee dabasha wayii keewwattee baate fakkaata. Dubbachuudhaaf baay'inuma tokko ofitti qaba wayyaa biyya Arabaatti fidee dhufu. Kun akkuma argaa jirtanii shaanxaa 3 shaanxaa gurguddaa kunoo kan akkanaa kan wal fakkaatu kan lama qarshii sanaan 3 shaanxaa kana 3 biyya Arabaatti fidee dhufe. Garuu wayyaan achi fidee dhufe dhugaa dubbachuudhaaf waanuma tokko waan tola fudhatan. Amma tola namaa kennite illee tola kan fudhatan miti. Egaa wayyichi maal akka keessaa wayyaan shaanxaa kana 3tti galche keessaa kanneen asirratti agarsiisu kana yoon gadi ba'ee namniyyuu namatti kolfaa kan jedhu isinitti agarsiisaa jira. Kun wantoota babal'aa akkanaa kan amma ijaamadha jettee yoo mana keessatti ittiin rafte malee yeroo hirribaa ittiin rafte malee keewwattee mana keessatti sosocho'uuf illee baay'ee si qaanessa. Itoophiyaa keessa maallaqatu hojii fi maallaqatu hin jirre malee uffanni hin jira. Uffanni kwaalitii qaba Itoophiyaa keessa. Asumaanii wanti bira darbuu hin barbaanne tokko uffata biraandii kwaalitii jettaa. Uffanni biraandiin uffanni kwaalitiin qarshii 5,000 holiidha. Kan 5,000 holiiti jette siistuu koo hubadhu. Uffanni akka uffataatti biraandiin dirqama kan 5,000 ta'uu hin qabuun sin jedha. Egaa asirratti waan baay'ee nama kofalchiisu viidiyoo akka waraabu kan godhee waa'ee kunoo qamisii xiqqoo kana kan inni surri irratti darrabee uffadhe kana qamisii kana madaamitu naa bitee taayitii wajjin hidhattaa jettee kunoo kophee kana wajjin naa bittee turte. Amma gaa kopheen kun xiqqoo kaffi hojjetti. Taayitii jalatti uffattee kunoo akkanumatti deemtaa achitti jechuudha biyya isaaniitti.
biyya keenya keessatti haala kanaan qamisi kana uffattee surrii kana uffattee sururu jettee magaalaa keessa baata yoo ta'e sin dabarsan jechuudha. Dhugaa rabbii sirratti kukkutu. Itoophiyaa keessa waan akkanaa hin jiru. Baay'ee ulfaatadha. Wayaanani fidee dhufe inuman gatuu jedhee fidee dhufe itti cinqamee dhugaa rabbii mee maal fuudhin kana faa fidee dhufe itti cinqamuun na nafne shaanxaa doolaraan bituun na nafne itti cinqamee kanan fidesi kunoo kana fakkaata. Asitti egaa waanuma tokko hin uffatamu innaa itti rafan qofaa yoo uffatan malee dhugaa rabbii tolayyuu ittiin hin ba'anii. Hundaafuu iyyuu ani kanini itti rakkadhee itti ko'oommadhee galchee homaa miti itti rakkadhee itti ko'oommadhee galchee isinis narraa baradhaa. Wayaa biyya Arabaa asitti dhugaa rabbiin achitti baay'ee isinitti bareedu jechuudha. Amma kun natti babbareedetuma ture achitti jechuudha. Garuu asitti innaa dhuftan baay'eetti gaabbitu, baay'eetti saalfattu. Wayaa biyya Arabaati homaa baattanii hin dhufinaa. Isin hin fayyadu. Wayaan biyya Arabaa ciccittuudha. Asitti wayaa kun amma kana kan argitan hidhataan jiru jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf amma kana kan argitan hidhataan jiru. Sababni isaa ittiin hidhadhee gadi ba'uudhaaf biyyuyyuu natti kolfaa. Garuu yeroon ciisu hin geessu jedhee akka amma kana dadhabee fide jedhee yeroon ciisu ittiin fayyadama. Sanan irratti yeroo bakkee baatu wayaa kana hidhachuun baay'ee nama qaanessaa. Isiniin jedhaa seelli narraa barnoota kana viidiyoo kana waraabee fi barnoota akkanarraa fudhattanii itti gargaaramtaniif malee calliseetii miti jechuudha. Yeroo baay'ee wayaan biyya Arabaatti isuma nutti babbareedu kanatu biyya keenya Itoophiyaa dhufee baay'ee tokko nama jibbisiisa. Ilaa kun tikkeetti fa'aa qaba. Madaamitu naa bitee kirismansii irratti naa bitte kana jechuudha. Miidhaa baay'ee gabaabduudha. Dhugaa dubbachuudhaaf egaa kun bakkuma jilbaa sanatti waan na'aaftuu fi asitti baay'ee isaa uummanni nama hin uffachiisu. Ofuma keetiillee uffattee baate uummanni nama hin uffachiisu waan ta'eef kunoo kana akkasitti kan nama ol fuudhee immoo isinitti agarsiisaa jiru kun kan yeroo rafaneeti isheen kun jechuudha. Kan yeroo rafaneeti isheen illee homaan jettu ittiin rafuu hin danda'ama. Egaa daawwattoota keenya waan akkanaati. Wanta bootaa nutti rakkisu Itoophiyaa galee wanta bootaa nutti rakkisu wanta faayidaa hin qabne irratti yaada keenya fokus goonee waan akkanaa kana fuunee galuun hin barbaachisu. Keessattuyyuu jakkoottota gurguddaa kunoo akkanatti ulfaatan kana fuunee galuun hin barbaachisu. Itoophiyaa keessatti bitadhaan isiniin jedhaa. Viidiyoo kana laayik godhaa. Baay baay.